Ashamaa kafuune kabajamtoota fi daawwattoota leensaa bulunaa faamilii jirtuu nagaa keessanii nuti nagaa keenya galata waaqayyoo chaanala keenya afaan amantaadhaan sabiskiraayib gochuun gara keenyatti makamaa isin jenna daawwattoota keenya jaalala isin kabanya sabiskiraayib godha na jajjabeessa kuno bagatti isin gaya ayyaana masqalaatiin bara 2010 torban baga isin gaye baga geesisba baga geesani qircaan galee jira kuno akkuma argitani qircaa qirsiin qabbas jedhani qirsi qabbasu fali jechuudha kana reebu muduraan qircaa qirxee fajira ife ammammo isba baba is hakada is hakka intuqin hakka kana isin jechu barbaada daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo Kota ayana wali kabanya isin jenna amma daabboon bukaayee jira biftuu bukeessa biftuun biddeen tolchu eegalte jechuudha amma immoo ibsii way qabatu goone nyaanneet jechuudha ibsii way qabatu goone nyaanneet hojiitti kana jechuudha biftuuni kun immoo wanti jechuudha wantidha inni kun mi'a garaati jechuudha bitanii isadha maali maqaan isaa kan isa faana hojjetamudha kun hunduu jechuudha kun immoo lafee keessa kaa'anii qobaatti dhufee jechuudha kun jechuudha amma ijoollee kodhibsii xibsii jechaa jirti baabbaan nyaate dheedhiin nyaatan ijoollee dheedhiin nyaatu dheedhiin nyaata jechaa jira baabbaani akkasii dhiisi amma biiftuu ba'iitii kan ta'u xabbaseen jechuudha Bageeta Yesus Kristus maqaa Yesuusin biko cooma sajaalattu Baba mulunaani wanti fideetu jechuudha qircaa fideetu hojii deeme jechuudha inni hojiinsa boqonnaa qabu ni suba boqonnaa suba maal cufaa jiru kana nuti immoo goota keessa darbu waan gochaa jiru dafa qabbas jedhanii sardaa jiru kana jechuudha dafin qabbas godhee fi itti kennaa jechuudha mul'inaan iddoo qircaa qabbasanii nyaatanii dhufanii nuti immoo qabbasnee limgoone nyaanna jechuudha baabbaadhis mul'inaan isa kana manaan nu ga'e hojii isaatti deeme jechuudha inni hojii isaa yeroo ayyaanaati jechuudha irra jireessa jechuudha kana manan taa'u borus mana noolu natti fakkaata ta'een beeku ayyaana laanan faana dabarsaan jiru hojii isaa guddaadha ayyaanatti baay'ee hojjetachuudha gaaf tokko hojii isaa maal akka ta'e isinin beeksisa hanuuti isinin jedha daawwattoota keenya baabbaanisu foonsa rasmaa jechuu bareeddu nyaanya biiftuun garuu ijoollee dheedhii isaa jaallatte jechuudha dheedhii isaa barbaaddeedhaan in jaallatte immoo kan ta'an nyaatee jechuudha maanni baaba Listo kana fakkaata kota nyata dhuguma kota nyata maal godhu fageenya toosnee jirta jechuudha fageenya taammaatu kakka saree kodhiis singaafu Enga. amma anifatti nyaatteet mana keenya qulqulleessineet sarqii soofaa jijjiirreet algaa jijjiirreet adaa gooneet mana daabboo tolchineet biddeen tolchineet waxii wadheet boru namni tokko hojii hin hojjetu wadhee bulchinaa jechuudha shunkurtii murraa ati immoo biddeen tolchuu eegalte biddeen tolchuu Babalito. Bitu rebuti, bitu kamar rebuti berbeda berubah sudah. Itu berubah. Dia berubah. Gesine mana sama musimnya waktu kayaknya udah tadi. Gesine. Musimnya. Ada ya. Itu dia tadi. Bapak kok ada ke? Des, dia. Pizza.
keenya kunoo xibsii xabbafannee finnee jirra argitanii xabbasannee finnee jirra jechuudha. Nyaannu kottaa. Isti biftu. Nyaannu ko. Papa nyaannu galateeffadhu salli. Babbaan isin kadhata baay'isawee bageeta Yesuus Kiristoos yaa Waaqayyo eebbisu. Injiru. Abbaan biiftuu gaa hojii deemee isiniin jedhee fidee nutti kenneet xabbasiitii nyaadhaa xabbasaa ta'ee hojii deemee jechuudha. Babbaan guddateera. Akkuma argitan kan. Mi'aaw. Enggak? Dari kami susun abbas. Dakika lah. Anggaru cowoknya Eko. Coba menjalan. Coba menjalan. Coba menjalan. Isen kamu terus. Menjalan coba. Egaa wantoota keenya nan dadhabechuudha. Kun maalna haala kanaan akka ajaa'ibaatti qulqulleessee babbareechee jira jechuudha. Amma maalti naafaa ka'ee foon muree shunkurtii muree biiftuu guddisteetti. Shunkurtii muree waxii daabboo tolchuu daabboon kaa'ee jira jechuudha. Daabboo irra kaa'ee waxiidha. Mataa kiyya deemee calqabatti hojjechiifadhee jechuudha. Hamma babbareedee dhufa. Kanaaf ayyaanni baay'ee namatti tola. Baay'ee tokko namatti tola. Isa booda biiftuu kana mataa keenya hojjetannee fataa jennee illee mul'anna. Borummoo waliin nyaannee dhugnaa waamicha waamamtanii hundi keessanii isin jechuu barbaada. Daawwattoota keenya nan dadhabe dhugaa. Haala kanaan akkuma argitan kana haala kanaan mana koo babbareechee jira jechuudha. Kunoo fataa godhee jira jechuudha. Akkuma argitan kana amma kan naafe kun foon daraaree taa'ee jira. Foon mana kanatti keessee achitti muraa maarbeetii keessatti nagarsiifnee mana mi'aa fi kochiinaa finfigeetiin alatti ijaarame jechuudha. Amma hojii koo xumuree dhaqee saalona dhaqeen babbareedeen dhufa jechuudha. Amma mana ijaarame qulqulleessuu hin beeknu akkasitti gadi isinitti bahee kan hin taasisanaa jechuu barbaadna. Kunimmoo qabu daawwattoota keenya laayikii godhaa, sabiskiraayib godhaa, viidiyoo isaaniitti waliin hanga deebinee dhufnutti nagaatti kabajamoo jaallatamoo daawwattoota leensaa biiftuu kenna sinin jechuu barbaada. Gaaffii baay'ee na gaafattanii jirtu. Gaaffii sana anuu sinifan deebisaa. Maal callistettanii gaaffii sinitti ta'anii gaaffii waan baay'ee na gaafattanii koomentii sana ilaalee sinifan deebisa. Open.